Oyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduun injifannoo tarkaanfii obbo Zoonii Kibbaa isin dhageessisa. Kan kana isin dhageessisu Annadii Oromoo Bobbaa Duula Jaaleelee Mooqilxuu fulbaana 2021 abdiif gaachanni uummata Oromoo obbo Zoonii Kibbaa Cibra Soddon Booru fulbaana 2021 kaleessa galgala halkan keessa naannoo sa'aatii 1:00 godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldallu magaalaa Aanichaatti diina boolla qotatee ciisuu irratti tarkaanfii kaambii diinaa irratti fudhateen diina irraa 12 lafatti dabaluun 8 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Diina citee boolla qotatee ciisu kan tarkaanfii galaa irraa kutuun marfama keessa galchuun weerarsuu eegale tarkaanfii boollaa baasuu cimsee itti fufaa jira. Caarraa kanaan warreen ilmaan Oromoo taatan du'a bilaashaa du'uun isin yaa ga'u. Nagaan wabootti harka kennadha. Cibraan Soddon Booru irra deebinee dhaamman. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa.